haadha manaa ta'uun kanumaa eelee binnee sileeffannee biddeen nu baasee ashamaa harka fuunee oromootti yaalaa ishee gochuun akka dhumaa daawwadhaa akkaataa sileessaa isa jalqabaa gadhumaa qarshii meeqaan akka bitamee deeqaa meeqa gidduutti akka xumuramee waa hunda ifa isinii godhaa namoonni akkasuma maatiif bituu barbaadan ofii bittanii kaa'achuu barbaadanii gatiin isaa baay'ee takka salphaadha haala kanaan biddeen nu baasee jira jechuudha alhamdulillah kunoo bakka bittaa isaas qaamumaan hin naqee ilaalee baratadhee jechuudha. Lakkoofsa bilbila kootillee asirraan sinee kaa namoonni maatiif erguu barbaadan ofii bitachuu barbaadan na dubbisuu dandeessu karaa waatsaappii sagalee qabdanii jechuudha dhaqee maratadhee bitadhe jechuudha haala kanaan waan karaa ittiin qilleensa baasuu qabaa. Amma akkaataa sileessaa isaa ilaallaa jalqabaa gadhumaatti na wajjin tura haala kanaan erga ibidda bobeessinee raannee kunoo eelee keenya irra gadi ka'annee jechuudha. Asitti eelee irra keenyee jirra. Ani misoon keessa waan sin fayyadu isiniif waraabuuf yoomiyyuu qophiidha. Yaada keessan koominti jalatti naaf qoodaa. Akkuma irra keenyeen daakuu xaafii diimaa jechuudha irratti firfirsaa jirra jechuudha. Jalqaba irratti daakuutti naqama. Ibiddi gaasitti xiqqoo ishee nu boba'uu dide. Katamaatti gaa qoraanii jiidhaadha natti fakkaata. Oomaata kan jedhu gaa bareeduma inshaallah. Inna habibochi haala kanaan daakuutti firfirsaa jirra. Kooshinaan keenyas aaraadha reefuu ijaaramaa. Warri naasileessu jiran immoo amaatii kiyyaa armee jaarsa kiyyaa amaatii koodha jechuudha kan naasileessaa jiran. Turre jechuudha yeroo kiddoo daakuutti firfirsinee kiddoo itti qadaanne sana hin waraabne. Kiddoo yeroo itti qadaanne bichaan waraabuu dagadhe. Ergisii daakuun sun irratti gurraacha'ee erga jedhee fuunee ibidda gubbaa isaarratti bobeessina jechuudha. Erga kiddoo irraa buqqaasnee gurraachee yeroo inni jedhe ibidda immoo irra isaarratti immoo bobeessina jechuudha. Daakuu sanarratti immoo jechuudha. Wallaaltani gaa akkaataa isaa akka ifa isinii ta'utti isinii himaa jira. Erga kiddoo irraa buqqaasnee daakuun irratti gurraachee haala kanaan immoo daakuu irra isaarratti jiru kan ammoo ibiddaan wal nyaachisna jechuudha. Irra isaarratti ammas akka inni sirriitti irratti gubatee wal nyaatee jedhutti haala kanaan kaan irratti totochoosna jechuudha. Bukkee bukkee isaan gaggeenyee akka inni wal qixxaatee jedhutti yeroo irratti tolfamuu jalqabu baay'ee qoraan hin barbaadu dhugaa dubbachuuf qoraanuma xiqqoo tokkoon ho'aa jechuudha. Akkaataan biddeen baasaa tolchaa akkaataan itti biddeen gadhiise immoo wallahi baay'ee takka na ajaa'ibsiise. Eeleen tokko tokko kan yeroo dheeraaf itti cinqamaa oolte sidiidus jira. Kan immoo yeroo dheeraa itti cinqamaa oolte malee ishi jedhee biddeen siin baafnee jira. Kun immoo wallahi jechumaan qabu alhamdulillah. Amma sammaa daakuma irra isaarratti gubaa jira jechuudha. Oomaa takka ittiin daballee haala kanaan xiqqoo ishee gaa yeroon fudhata wanti hunda jarjartiin barbaachisu waan ta'eef eelee yeroo sileeffamu viidiyoo akka viidiyoo irraa yeroo sukkuumamu wanti hunda tarii daqiiqaa xiqqoo yoo ta'ellee jechuudha. Eeleen ririittaas hin barbaada kanas yeroo kennaniif irratti gubuu barbaada. Haala kanaan sileessitanii naan wallahi bakka baay'ee takka hin jedhamu. Amma waan barbaaddan yoo itti naqxan amma isinii baasa. Akkas habibochee qarshii meeqaan bitame jechuun keessan hin oolu qarshii 4,300 bitnee jechuudha. 4,300 bitame taaksiitu achi kaasee nuu fide manni keenya garuu fagoo miti bakka sanarraas alhamdulillah. Haala kanaan egaa eelee sileessaa jirra. Asitti immoo erga daakummaa irratti gubnee irraa harree booddee goomman zara yookiin ija raafuutti firfirsaa jirra. Amma daakuu irratti gubate irraa harree goomman zara itti firfirsaa jirra jechuudha. Marsaa lammaffaa isaa jechuudha. Haala kanaan erga goomman zara itti firfirsinee raannee goomman zara ofirratti akka inni nyaatuuf immoo xiqqoo itti kidda'uu qabna isiniin jechuu barbaada. Bokkaarra baay'ee moodha tarii yoo sagaleen kiyyaasnitti dhagahame isaan beeku. Haala kanaan egaa goomman zara ofirratti nyaachaa jira jechuudha. Egaa marsaa lammaffaa isaa immoo goomman zara itti goone habibochi akka ifa isinii ta'utti irra deddeebi'ee dubbachaa jira.
maaliif namni viidiyoo kana ilaalee sirreeffachuu waan danda'uuf akkas ture. Egaa kun amma immoo kiddoo itti goonee jirra. Goomman zira erga itti nanne ambiruma taa'in viidiyoo waraabuu ture amaatii kiyyannaaf sileessaa turanii erga goomman zirri irratti gubatee raate kunoo haala kanaan immoo irratti immoo sukkuumaa jiru jechuudha. Goomman zira sana immoo irratti sukkuumamaa jira. Xiqqoo ishee goomman zira irratti sukkuumuun yeroo hin fudhata. Yoo bareechanii rirriitan malee eeleen egaa of gadi hin dhiisu yeroo jalqabaa kana waan ta'eef egaa akkuma seera isaatiittis akkuma baratamaa ta'ettis egaa rirriituun barbaachisaa waan ta'eef haga daqiiqaa muraasaa rirriituu qabnaa isiniin jechuu barbaada. Erga goomman zira irratti rirriitnee raanne immoo amma wanti hafu waan baay'ee miti, waan muraasa isiniin jedha habiibooche. Yaada qabdan koomentii jala naa kaa'aa. Viidiyoon kiyya immoo akka nama bira ga'uuf immoo laayikii godha, walitti immoo sheer godha isiniin jechuu barbaada. Ishee erga goommadaan rirriitaa turree jechuudha. Amma immoo deebisnee maal goona, waan itti godhamu jira. Laastikii kana itti baafamaa jechuudha. Laastikiin kun yeroo bishaan aayilaandiin bitanii aayilaandii irraa ba'uudha jechuudha. Aayilaandii keessaa fudhatanii laastikiin lafatti nafu ka bishaan walitti qabee taa'u sanaadha jechuudha. Sirriitti baqa sanii fayyadamne jechuudha. Haala kanaan asitti immoo laastikii aayilaandii sana irratti baqsaa jirraa jechuudha. Erga irratti baqsinee waliin keenye booddee immoo mukaan irratti rirriitnee akka inni sirriitti wal ga'e. Laastikii kana hundatti baqsinee raannee mukaan immoo irratti waliin geggeeyyaa turre. Kana immoo kaatiraamii jedhanii erga laastikii irratti rirriinnee irra raanne kaatiraamii irra buusnee jechuudha dhuma irratti. Kana booddee kaatiraamii sanaan erga rirriitamee gara dhumaarra gahee jira. Kana booddee egaa bakka goomman zira yookiin ija raafuu irra buusnee dhumarratti erga kaatiraamii rirriinnee raannee immoo gara dhumaarra waan jirruuf biddeen irratti buufannee jira jechuudha. Kaatiraamiin xarannee goomman zira itti buusnee xarannee jechuudha. Dhumarra immoo biddeen itti buusnee biddeenni keenyas kana fakkaata. Alhamdulillah. Kunooti egaa yeroo biddeenni irraa ba'u immoo haala kanaan biddeen gannuuf dhiisee maashaallah tabaarakallah. Sayyuu kiyya biddeen tolchaa jirti. Hangaratti bukeessanis garatti tolchanis waan tokko hin beeku taa'eetuma nyaachaa jira ammaaf jechuudha. Gara fuulduraatti immoo shaagaluun kiyya hin oolu. Wallaahi biddeen hin buusne haga ammaatti akkatti biddeen tolchalu hin beeku. Akkasii habiiboochee mircaan keessan eelee kana ta'u gaa'isa lafatti tolchan tokko dugda nama dhukkubsaa yoo aga istoofii galfatanitti aga qoxaarii sirreeffatanitti isuma kana fayyadamuun barbaachisaadha. Osuma ibsaa qabaatanii qoxaariillee qabaatanii yoo ibsaan badillee kun barbaachisaadha. Ibiddallee daftee ooyii fi qoraan baay'een barbaaddu yeroo tolfamu na dubbisa yoo yaada qabaatan.